wanti atis ta'ee Sheek Hamzaa, Ustaaz Hamzaa, Alii, Qeerroon, anis hundumti kennaayyuu namoonni 566 jala jiranii yoo Rabbi irraa dhufte sababa isaanii lubbuu nama tokko hambisuudhaaf. Ambikana. Namni har'a wanti kun isaaf hin galin yoo jiraate naaf hin gallee jedhee gaafatee seeraan sirna qabdi dubbiin yoo danda'e waa qarqaaree yoo dadhabe du'aa godhee deemuu danda'a. Dhiifama maammeeko galuu dhiisee miti. Kaleessa waa'ee sabaa waa'ee uummata Oromoo dubbataa jirta. Mubaarak hin yaadattan an komantii inni reefu ganama barreesse garteemi. Komantii inni reefu ganama barreesse ni yaadadda. Maallaqa meeqa nuu kaa'e 100,000 barreesse. Na tursiisi ilaalu Mubaarak waan an jedhaa jiruu fi wanti an jedhaa jiruu fi namoota jetteerta deebii deebisuuf amma fakkeenyaaf miira keessa galtanii dhugaadhuma Rabbii dubbachuudhaaf namni nama paablik fiigar taatee gaafa afoo as baatu ati shufeera beektaa marii qabattee deemu jirta miti. Namuma si duuba dhaabatee afuufu maraaf yoo karaa gadhiisa jette qileen nuuf fixaa warra as gubbaa ta'e nu maraa. Kanaaf jecha deebii warra akkasii amma namni kun reef reyaala 1,000 jedha reyaala 500 jedha amma immoo ol bahee naaf hin galle jedha nama akkanaati akkamitti deebii deemti. Akkana. Maammeeko wallaahi dhugaa siima deebiin deebi'uun qabu dhugaa keeti garuu immoo wanta itti baruu qabdu kaleessa gumaa baafna jetta ummata buqqee qubachiifna jetta amma immoo nama dhuunfaa tokko irraa dubbatta maa inni wanni isa gubee mucaan kun yoo du'e saduu goma kaleessaarraa dubbadhu ani nama siyaasaa yookiin gumaa keessa hin jiru jaallattan jibbitan gumaa keessa hin jiru gumaa keessa hadda hin jiru kaleessa hin jiru garuu akka Oromoon lafa isaarraa buqqee mormii Oromoon citu waa hunda mormeen jira qubachiisuu nan jira ilmaan isaati warri afan warri inni morma kenneef suni bakkee keessa jiru waan ta'eef qabbana mukaallee kaa'amanii akka jarri bishaan kubbaayyaa tokko maallaqan doolaara 500 keessa bishaan kubbaayyaa tokko akka jarri haati tokko dhudhee boqottu barbaada. Gumaa baasuu maaloo warri jettan immoo miidiyaa irratti haasaame miti kan gumaan ba'u. Maal edda biyya jirtaa olitti ka'e gumaa baasii du'i qaati. Gurbaan amaara. Gurbaan amaara. Ajandaa jijjiira qaba. Deeqaa tokko ajandaa waliin nu ilaamakanii akkana godhi meemuu bee. Akka ajandaa waliin nu ilaamakanii amma kallattiidhaan akka goonu yoo karaa gargaarsaa deemne karaa gargaarsaatti fuula haa deebinu yoo ammoo lakki akkaawwantii lachuu bakka takkaa qabannee dhufnaa eegasii gama gargaarsaatti dabarra kan jennu taate akkasitti beellamanna yoo ammoo lakki hin beellamannu warri kaashaappiitii fi warri zeel fayyadaman biyya lafa Ameerikaa keessa jiran waan dandeenyuuf haa kannanii jettaniis qophiidha inshaallah ammoo akkaawwantii biyyaa yeroodhaaf obboleeyyan hin qabnu waan ta'eef ganama boruutti ni finna yoo rabbi je ni finna ganama boruutti akkaawwantii biyyaa ni finna akka feenetti bakka feenetti kara feenerraa akkaawwantii amanamtuu ni finna arraaf garuu hin qabnu warri zeelii fi kaashaappiidha obboleeytiin teenya ililliin isin nuti zeelisii fayyadamuu deemnu matuma isiirraa jalqabdee doolaara 100 jettee jirti waan doolaara 100 caalus nu gootee jirti haa galatoomtu rabbi isii haa kabaju sanirratti doolaara 100 ifnuu qabde obboleeytiin teenya isin Ameerikaa jiraattu kaashaappiinis ka isiiti warri kaashaappiidhaan ni darbina jettan lakkoofsa 8 nu barreessaa maallaqa hangarra darbitan ammoo inshaallah boodarra isin jiraachuu keessan eega beeyne itti fufaa isiniin jenna hagarma jennamma kallattiin karaa warra gartee lafa Ameerikaa jiru irratti dabarra tabiyyaa ammoo if nuu qabaa if keessatti nuu qabaa boru akkaawwantii finnee isini kannanna obboleeyyan nu dhaqqabaa lubbuun mucaa kanaa dargaggeessa xiqqaa lafa Ameerikaa jiruun jijjiira je'ee biyyaa bahee wanni tun akka tasaa isa harkat taate
haadha qabnuu jechaa jirra waan biraatii miti. Arraan tana lubbuu mi'ooytu akka xiyyaa fi dheedhi tana beeku. Waan biraa yaadina lubbuu mi'eeytuma akka xiyyaa fi dheedhi tana tanuma bishaan itti kana du'aaf isa eegaa jiran torbaan takka nuu kannan torbaan takkitti tana keessatti akkuma obboleessi kiyya Mubaarak jee afooshaan lafa Ameerikaa jiraattan yoo kan jiraattan taatan afooshaaleen biyya adda addaa doolaara 5,000 illee taatu nu liqeessaa nuti immoo akka kafalletti ni kafalla responsibility fudhannee feenu dalehinee kafalla feenu uummata keenyatti harka ol qabannee kafalla warri afooshaa yoo jiraattan please lakkoofsa 8 nu barreessaa warri immoo gargaarsaa kan kaashaap irratti nu erguu dandeessan doolaaraan asuma jalattiif nu qaba haganuma jechuu barbaanna kallattiin kanuma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم السلام مكتب وعليكم السلام. أكمي ديفا نيتورك نباسي واي فا نجدي أمنا تولي والله وان تيقوبان كبتك شو جواستاني سلانتي بتنتي تولا. أنا اللي رانتلا. في gabaabseetiin isinii majoolleeteen obboleessa keenya tokkootu akkuma nuti biyyaa baanetti jireenyaan jijjiira jedhee biyyaa bahee biyya Somaalilaandii keessatti osoo jiraachaa jiru makiinaa dhiqee jiraataa gurbaa Somaalee tokkoof makiinaa dhiqee guyyaa maallaqa isaa guyyaa duraatis fudhatee kutee gaafa lamadaatis hoggaanni makiinaa deebi'ee dhiqeef maallaqa naa kanni jennaan ati Oromoo ati qottuudha maallaqa nagaafattaa je'eeni as tuqe ni tuqame ni aaree akka tasaa ogguma takka boksiidhaan laphee keessaa fi cidhaan keessa miilaan dhawe gurbaan harkuma du'e khalaas hoggaa harkatti du'e mucaa kana wataaddarri qabee akka malee cafaqanii mana hidhaa geessanii biyya Somaalee keessatti anaatu keessa jiraate biyya Somaalee keessatti nama jeese nama beekaa nama jeese ni jeesan heera Somaalilaandii keessatti nama itti gartee qophaawee nama jeese ni jeesan gumaan hin kafalamu garuu ammoo gurbaan kun akkuma tasaa ni ajjeesa jee ozoon ta'in waluma fiiganii dhawee waan ajjeeseef akka tasaatti gurbaa kana gumaa kafalchiifannaa ja'aniititi mootummaan gumaa nu murteessite duraan du'atti murteessanii sabtii arraan tanaati fannifama ture sila takka ijji hidhamtee qawweedhaan dhawamee jeefama ture garuu heeraa fi seerri hoggaanii fi keezii isaa laalu keeziin isaa waan beekaan ajjeesiniif gumaa yoo kafaluu dandeessan torbaan takka isiniif kannina ja'aniiti dubbii tana nuuf as dhiyeessan iddoonis teessee irratti mari'atte warri mucaa kanaa harka qalleeyyii baanka akaawuntii hin qaban waan biraadhisi akaawuntii baankiidhaa hin qaban jechuudha. Kanaaf mucaa kana dargaggeessa xiqqaa kana gartee maatiin jijjiira je'ee biyyaa bahe boru gartee innillee nu fayyaduu dandeenya horteen isa keessaa baatullee nu fayyaduu dandeessi haa lubbuu isaa baraarru sababa isaatiin ammoo Somaaleen Oromoo Somaalilaand keessa jirtuuf kakachaa jirti gurbaa kanaa jecha nama 10 nama 100 walitti qabnee ajjeefna jechaa jirti kan qofaa miti tumaatis jirti wataaddarri hanga danda'utti irraa dhorgaa jira yoo gumaan mucaa kanaa kafalame mucaa kana hatattamaan biyya san keessaa kara biyya dandahamee haa deemu Oromoolleen osoo biyya san keessa yoo baqattanillee Somaalee keessatti hin baqatina ameenaa dhugaa isinii hima hin baqatina wala Jabuutii isaa taatu wala Somaalilaandii isaa taatu wala taanii isaa taatu yoo baqattan haruma biyya Arabaa baqadha achi du'a yoo feetanis akkasitti achi keessaa lubbuu isaa baraaruudhaaf deemna isiniif galana fakkaata urjii fi makkii wanni gaafatamne immoo wanni gaafatamne doolaara 35,000 kan Ameerikaadha gaala 100 takka akka gartee heeraa fi seera Somaaleedhaatti namni tokko hoggaa du'e gaala 100 takkaatu kafalama bakka gaala 100 takkaa immoo 35,000 kafaltan ja'aniiti nurratti murteessan doolaara 35,000 nuti wanni abdanne Oromoo balloo arjaa ta lubbuu walii dhaqqabuudhaan beekamtu
tagammachuu waliitiin beekamtu tana dura dhufne harka qullaa hin deebinu jechaadhaaf as dhufne yaa ijoollee teenya gaggaarii. Tana wanni jiru warri isiniin ganililleen. Kanarratti immoo sagalee dhagamti. Inna gaamti. Mubee. Inna gaama makke. Dooraala 35 jechuun obboleessa keenya kan Oromoorra yoomillee ta'u hin caalu. Kana Oromoon harki isaa bal'aadha. Sagaleen tiyee dhagamti na deebisaa mee. Akka gaarii Na dhagaamti. deebisa sagaleen na deebisa. Ayye. Makki dhagamti jeeqaa jira taa'amee gadi yantoo dhiite. Deebise. Ibsaa kiyya. Waan Ibsaa si argaan jira. barbaada. Si galcha. Ayyee dubbadhu. Sagaleen keen dhagamaa yommuu ba'a. Nagaama sirriitti dhagaama. Waan tokko jechuu barbaada asirratti dhiiroo. Rakkoo Oromooni akka rifeensa mataatitti itti baay'atee qaba. Oromoon rakkoon qabu miti. Rakkanneerra. Yoo waa hongeen rabbii yoo dhufu uummata kana kadhataa turre. Hongeen namaa yoo dhufu uummata kana kadhataa turre. Dhagamti makki. Waa xiqqaa waa guddaa uummata kana kadhataa turre. Uummata kana qabnaaf hoolaan abbaa jabaa eegeen ala bulchu. Uummata kana qabnaaf ija sooqiddaan dhiqannee ammas uummata kana gaddeebine. Wanta Ustaaz Hamzaan keessa jedhe ilaala. Ilma xiqqaadha namni kun. Dalagatuuf biyyaa ba'e. Har'a lubbuun nama kamiitiyyuu lubbuun Oromoo tokko baduun ani akka kiyyatti baay'ee natti ulfaata. Lubbuu osoo dandeenye lubbuu Oromoo kamiitiyyuu bifa seef ta'uu qabuun seef gochuutu nurra jira. Kabadaa jiru odoo maallaqa gaafatamne dhiiroo waan qabnurraa nyaata kenna dhiisne maallaqa kennine. Kabadaa jiru kabiraa maallaqa hin gaafatamne. Ka maallaqa gaafatamne ka humni kenna gochuu danda'u. Ka iyyinee fira itti waamachuu dandeenya. Abbaan kabaanee ajjeesuu yookaan immoo nujjeesuu hin gaafanne. Ka kiisa kenna gaafattu mee haa hambisnu. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Doolarri 35,000 akka makkiinu jette baay'ee xiqqaadha uummata Oromootiif. Namni tokko waan namarraa gochuu danda'u. Namni kamuyyuu immoo yoo manaa ba'u jiruun itti ulfattee jireenyi itti rakkoo taate jiraachuun danqaa itti taateef manaa ba'a. Nama makiinaa namaa dhiqaa jiraatu. Namni makiinaa namaa dhiqaa jiraatu nama ajjeesuuf miti kan manaa ba'u. Rabbi taasisee musiibaan tun harka nama kanaatiin taate. Waan taate kana irratti Oromoo mee erga duuneen booda waliif muxachuu haa dhiisnu. Osoo maallaqa gaafatamne ka du'aa jiru guutuu isaa maallaqa kaffallatu. Maallaqa miti kan gaafatamne sun. Oromummaa kennaaf badaa jira. Isa maallaqa waan nyaatu nurraa maan dhiisne. Waan dhunnurraa maan dhiisne. Rabbi biratti illee immoo gatii maa qabdi. Lubbuu nama tokko hambisuu jechuun Rabbi biratti illee guddoodha. Hadaraa keessan waan hin dandeenye waa daangalina. Akka nama haa qarqaarru jedhan san hagana goonaa akkana goonaa jennee sobnee lubbuu mucaa kanaallee akka hin taaneef bakka hin taanetti akka hin hambisne. Namni haga ila taftiin haga geessuun dorrobdii jedhan. Yoo dadhabdan du'aa kadhaa fi akka namtichaa mammaaka namtichaa sani. Yoo ka dubbii rabbiittu gidduu kana gala yoo ka gaangeen ta'e farda kennatu gaangee morma lamaa dhala koosseeni nyaadhu jette jedhan. Yoo dadhabdan du'aa godhaa dubbiin rabbiin beekamu. Dubbiin rabbii jabduudha. Dabeenyaa hin ilaalu imaanaan namni nama jaalu isa qofaan kan jannata laalu